بسم الله الرحمن الرحيم. كن سينا أبا بكري دا كتا سدفات فدي ربيتين كن والراس والتري بنيتي جرا سينا أبا بكري أكا دماتنيا أكا شتو يوكا أطراتس أرقاوا ما شاء الله نهندا وربنا أرقيسو جتشادا أكا إسان بريتشتنوها بريتشو جنة. Egaa obboleeyyan keenya warreen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Viidiyoo keenya immoo laayik sheer nuuf godhaa. Warra inni bira hin geenye biraan nuuf gahaa isiniin jenna. Egaa seenaa Abaa Bakrii 1 2 jennee kutaa sadaffaarra jirra jechuudha. Har'a gaa kunoo kutaa lammaffaa keessatti dabarsinee seenaa isaadhaa finnee tumamuu isaa daawaa godhee tumamuu isaallee dubbannee achirratti dhaabne osoo gadi hin xumurin dhiifnee gizeen nuufuchuu dinnaan dhiifnee akkasuma gaa kan inni achitti tumame kaabaa miti daarul arqami masjida biraati malee kaabaa miti. Kan isa tume immoo eenyu jennee mushriktoota. Akkasii kunooti seenaan Abaa Bakriidha kutaan sadaffaarra. Viidiyoon keenya kan kutaa sadaffaa kana hanga xumura sagantaatti nu wajjin obsaa dhaggeeffadhaa. Waa irraa barattanii isiniin jenna. Nama qalbii hin fudhatu qalbiidhaan dhaggeeffatu rabbi nu haa godhu. Akkasii Abaa Bakrii maaliin tuman laata? Utbaattume kan akkasitti fuula isaa kana hiiteesse eenyu jenne utbaadha. Utbaan kun kophee gartii akka elellaa baharaa elellee baharaa yookaan elellaa qabduun tulluu kaa qabsaniin dhahee fuula isaa kana hiiteesse jechuudha. Rabbi isaa haa abaaru, rahmatarraa rabbi isaa fageessu. Akkasii Abaa Bakrii tumanii of wallaalee aakhira guyyaadhaa dubbate jennee fatakallama aakhira nahaari dubbiin isaa awwalaa maal ture? maa facala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallama ergaan rabbi maal godhaa jira jeen. Akkasit duuba firri Abaa Bakrii warri banii taymiidha fanaaluuhu bialsinatihim arrabaan diddiran arrabaan itti kakaanii arrabsan Abaa Bakrii dura isaaf dhaabbatanii waa'ee ergamaa inni dubbannaan itti kaka'anii atoo isaa jecha tumamtee maalumaa maqaa ergamaadhaa kaafte jedhanii akkasit duuba fanaaluuhu bialsinatihim wa'adaluuhu akkasi isa dhiisanii deemuudhaaf tahanii jechuudha. Summa qaamuu lafaa ka'an isa dhiisanii lafaa ka'an maqaa ergamaa inni dubbannaan silaa isaan mushrikaa gosummaadhaaf dhufan malee. وقالوا لأم الخير بنت صخر انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. ما هذا أبا بكر تلبتني يا هذا أبا بكر ما وانا أبا بكر نياتو بربادي dhugaatii illee waan inni dhugu barbaadi nyaachisi obaasii ijaan jechuudha. Kana dubbatanii biraa deemuudhaaf deemanii biraa yaa'uudhaaf jechuudha obboleeyyan keenya. فلما خلت به وألحت جعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أبا بكر دا ديما أبان أبا بكر ديمه دوبا هذا يساقفتو برتي أفتي الخير كجيان أما يسيطر بچير قبه maal godhaa jira ergaa rabbiidha je duraan of hin beeku beek eega obbaree maqaan ergamaadha afaanii buudidee qaalat wallaahi maa aclamu bisaaxibika wallaahi an hin beeku waan ergamaan itti jiru hin beeku bakka inni jirullee hin beeku. qaala ni jee duuba abbaan bakrii fadhabii ilaa ummi jamiil binti ilkhaxaabi فاسأليها عنه. جميل بنت خطاب جنان نجرتي إسينس قافة أمانتي جرتي صحابتي أجائباتي كان أبا مناسيدا سعيد بن يزيد جنب أبا مناسيدا
سعيد بن يزيد كن صحابة عجائباتي جميل بنت خطاب كوني مكان سيدا فاطمة جلمتي وبليتي عمر ترتي وبليتي عمر بن خطابي فاطمة جلمتي مكان سي واللبين اسمجرو مكان الرجبان فاطمة نجلني أكاسمغا جميل كن وبليتي عمر كن وبليسة درتي أمنتي عمرين درتي أمنتي نما سينا عجائبا قبولا أول إسلام الناتي أمنت جن أول ما إسلام النان دفو جميل كن رسولتي أمنت عليه الصلاة والسلام سينان سيدي رادا أرى سينا سيتي في مباني تتقيت من درب موقع دان أكاسد دوبا غافا عمرين منو يابديمو صاحبة ساتو كبيرة لكي أتبو دين أباكي ترى مالف غرقل تيجي إيقا حمزان أماني قويا صديقه akkasumatti maal na himtaami nama narra jabaatu amanee jira obboleettiin kee Faaximaallee namantee jirtii jedhe jamiil kana jechuudha. Akkasitti duuba umariin dhaqee obboleettiidhaan wallolee mataasii qabee akkasi mataasii dhiignaan deebi'ee ofitti gaabbee gizee dhiiga arguunan qaanfadhe jee. Akkasumatti amanuun isaallee guyyaa san ture jedhan maashaa Allah. Amantaan musliimaadhaa guyyaatti dabalaa dhufe jechuudha. Jamiil binti Khattaab biranaaf deemii jee abbaan Bakriidhaa jechuudha. Fas'aliihaa anhu dhaqee meenaa gaafadhu Jamiiliin gaafadhu meerree ergamaan eessa jira jedhii gaafadhu jeen. Akkasi duuba isheenis barbaacha baatee hattaa jaa'at ilaa Jamiiliin. Hanga gara Jamiil dhayxuutti ni deemte. فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله يا جميل جدت أبا بكر دا محمد بن عبد الله الراس قافتا إيه سجر لكينا قافتو نانجدي جنان قالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله ندوش تدوبا أن أبا بكر اللهم بيكو محمد بن Abdallaa illee beeku jette duuba maaliif yeroo wanni tokko babal'atee hin jirre keessa dhossuutu caala namuu karaa deemu hundatti waa himuurra dhossuutu caala mistira yookaan iccitii ofii dhossuutu caala jechuudha maashaa Allah duuba yoo immoo jaalattee yoo barbaaddee anam diimaa'eki ilaa ibriiki gara ilma keetii ansiif deemu wajjin deemna yoo jette walumaan deemnaa jette qaalat naa'am koo wajjin yaasi wajjin deemna jedhanii Jamiilii fi haati abbaa Bakriidha gara abbaa Bakrii deemanii hattaa wajadat abbaa Bakriin akkasitti duba dhaqanii abbaa Bakriidha arganii isatti dhiyaatte Jamiiliin وأعلنت بالصياح وقالت إن قوما نالوا منك هذا لأهل فسق مال قلتك أكسي قدني أكسي تسمني يا أبا بكري جتي سقلي والفوتي إيجتي جميلين أقودوا مهم بيكو جتي أما كنوتي قرتي أكسي قدني قلتك أكنا تسمني ومني فاسقا كنا أكسي تسمني هي جتين وأعلنت بالصياح سقلي والفوتي إيجتي أكسي تلوبا وإلا أرجو أن ينتقم الله لك ربين إن شاء الله قمان راسي باسا ربين الراسي كفلاي چل جدي يتين دوبا دوبا ربين الرا كفلا في قال دوبا نجدي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أما جميل في أبان بكري دا والأرغني نجي دوبا أبان بكري ergaa rabbii maal godhaa jira jee mee imaana abbaa Bakrii kana ilaalame kanuma akkasitti nyaata dhugaatii irraa gabee jiru kan akkasitti tumamee cafaqamee qaamni isaa kun hin hafne kanuma wajjin imaana akka abbaa Bakrii rabbi nuuf haa kennu meerre ergaa rabbii maal godhaa jira jee duba ni gaafate duuba yaa obboleeyyan islaamaa eenyuun gaafata Jamiil yookaan Faaximaa kana gaafata haaya قالت سالم صالح
ergaa rabbii bareedaa jira qooqaadha inni ergamaan rabbii aafiyaan isaatis nagayaa innis bakka nagayaa jira ergaan rabbii nagayaa jettee deebiftee duuba qalbii abbaa bakriidhaa gammachiiftee qaala sanaan hin dhiifne ni jee fa'ayna huwa duuba amma ergaan rabbii eessa jira jedhe eega nagummaa isaa baree booda fa'ayna huwa mee garam jira eessa jira jeen qaalat fi daaril arqami inni ganda arqam jedhamu jira jettee deeftee fi yaabboleen islaamaa daaril arqam jechuun kun maal jechuudha fi daaril arqami arqamiin kun maqaa namaati maqaa abbaa ganda saniiti arqam bin abil arqam jedhama jechuudha maqaa namaarraa waan ba'e jecha duuba ergaan rabbii eessa jira jennaan daarul arqam jira jetteen qaala fa inna lillaahi alayya aliyatun allaa azuuqa xacaaman walaa sharaabaa duuba akka jee abaa bakriini rabbitti kakatee rabbiif kakuunnarra ni jira allaa azuuqa xacaaman walaa sharaabaa wallaahi rabbiin kakadde hin nyaadhu hin dhuguu je hanqaan ergaa rabbii argutti nyaata hin nyaadhus hin dhugusii je mee rabbii jedhaati mee gallaalaa mee dubbii abbaa bakrii kana mee gallaalaa eenyu har'a kan amantaan tokko tuqamnaan diin tokko tuqamnaan maqaan ergamaadhaa tuqamnaan diin ergamaadhaa tuqamnaan hin nyaadhu hin dhugu hangaan kaffaladhu yookaan hangaan waan kana bahadhu kaji'u ni jiraame har'a hin jiru imaan akkasi rabbinu haa kennu akkasi duuba hin nyaadhus hin dhugus jedhee awaati ya rasuulallahi sallallahu alayhi wasallama hanqaa yookaan waan ergaa rabbii arguu yoo arguu baadhee nyaatallee hin dhuguu wallaahi hin nyaadhus hin dhugusii waan takka afaanitti hin buufadhu hanqaan ergamaa rabbii arguutti yoo arguu baadhee hin nyaadhuu je duuba namnis gaa balaan guyyaa sanis qaqabbanaa'eetuma girrigirriin qabbanaa'eetuma duuba abbaa bakriidhaa deemuuf deema gara ergamaadhaa deemuuf deema وسكن الناس خرجت به يتكئ عليهما دوبا جميلي في هذا سارت دندي وان ديمني فبان بكريدا جميلي غرتكون جميلي غرتكون هذا يتكئ عليهما إذا لما نرتي إركتي أبان بكري كون تشبهدمي دندي هنديمو حتى دخلتا على النبي صلى الله عليه وسلم hanqa dhaqanii ergaa rabbii irratti seenanitti isaan lamaan irratti irkataa danda'e waan hin deemne jecha abbaan bakriidhaan deeme duuba dhaqanii hanga ol seenanitti daarul arqamitti ol seenanii masjida seenanii duuba fankabba alayhi duuba jechuudha ogguu ol seenan abbaan bakriitii fi ergamaan wal argan duuba qaala fankabba alayhi abbaa bakrii irratti gadi gombifate ergamaan duuba jaalala isaaf qabu jecha dheebuu isaaf qabu jecha akkasit duuba abbaa bakrii irratti gaditti gombifatee duuba faqabbalahu ni dhungate ergamaan ni dhungate duuba irratti gadi gomboobe irratti gadi godhatee duuba ni dhungate jedhan وانكب عليه المسلمون دوبا مسلمتون اتياني رتقد بفتني اتياني دوبا مسلمتون أبا بكري اتياني رتقد بفتني فكما ارغمان دلغني أكما ارغمان غوريسان دوباني غوراني أبا بكري اتياني رتقد بفتني دوبا ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجمان قلبي لعفيف دوبا قلبي لعفيف في قران ساته جتي رقة شديدة قرا لعفنا جبا أبا بكر كان مرفتي هما قرد بدوبا فقال أبو بكر
duba abbaan Bakrii kanuma akkanatti caccabee dhume kanuma akkanatti duba lubbuun isaa itti yaratte bi'abii anta wa ummii jeen yaa ergaa rabbii haadha abbaan kee bakka kee haa dhumanii haadha abbaan koo bakka kee fidaa kee haa ta'anii yaa ergaa rabbii jeen duuba laysa bii illaa maa naala alfaasiqu min wajhii haazihi duuba akka jeen haadha abbaan koo bakka kan kee haa dhumanuu an nagaan jira fayyaan jira garuu immoo bakka Utbaa bin Rabii'aadhaa na tume san fuula kan kootinan laalaan natti dhaga'amaa jira malee an nagaan jira bakkuma faasiqtichi na dhaheetu natti dhaga'ama malee jeen duuba haadhihi ummii kunooti haadha kiyya yaa ergamaa rabbii jedheen duuba haaya وأنت مبارك فدعها إلى الله يا إرجم ربي كنوكني هذا خيا هايا ما دعائي قدي في جن هذا خيا كنا دعائي قدي في دعائين كي بركة قبدي يا إرجم ربي في كنا دعائي قدي آية دعائي قدي فدعها إلى الله جميع ربي تيامي جن جرى إسلامنا فدعا إلى الله هايا مي أرجع دوبا يا أرجع ما ربي هذا كي يخناف دعائي قدي كما ربي تسيامي بركة دعائي كيتي دعوة كيتي خناني جين دوبا أبام بكري دا هذا في سمو قلبين چبتی دوبا إرجع ربي دا غير إسلامنا تنيامي هايا عسى أن يستنقذها بك سواباكي ربين بالدرابة سني ملا من النار فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير رسولي دعائي قد في هذا أبا بكريتي فأسلمت ما شاء الله قوية سنا منتي قوية ما أبا بكريدا مسن ربين قچلو كنه في فأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم سنة تراني إرقى ربي ولين شهرا جيتك كتاني وهم 39 رجلا إساني نم صدمي سقلي تير صدمي سقلي دار الأرقم تراني جتلا وكان إسلام حمزة إسلامون حمزة اللي يوم ضرب أبي بكر ويا أبان بكر دا تمام حمزة اللي أمن ما شاء الله lakkumaan isliminnaan baay'ataa dhufte tumamuun abbaa bakriidhaa guyyaa sana hamzaan amanuun illee guyyaa sanii hamzaadhaa amanee yookaan abbaa bakriitii tumamee guyyaa 3 bulee umarilleen dhufee amane maashaallah akkasi guyyaa 3 wal dura jiranii jechuudha. alhamdulillahi rabbil aalamiin amantiin islaamaadhaa daddabalaa deema. duuba dubbiin ajiibumaa haadha abbaan isaallee ni amananii akkasitti innilleen karaa ergama rabbii qabatee saahiba isaatii gaafa kufrii sanis eega islaamaanillee saahibummaa jabaa wajjin qabanii namni hangas takka wal jaallatu hin jiru jechuudha. haaya duuba Aliyyi ilma Abii Xaalibiidha qaala ni jee fi Abii Bakrin aslama abawaahu jamiica haadha abbaan Abaa Bakriidhaaji bakkumatti amananii Aliyyi ji'a beeki haadha abbaan Abaa Bakriidhaa bakkumatti amananii duuba wanni akkanaa kun hin argamneji walam yajtami' li ahadin min as-sahaabati al-muhaajiriina abawaahu ghayruhu sahaabotarraa namni haadhaaf abbaan isaa amananii wajjin godaanan tokkollee hin argamneeji. duuba walumaa wajjin amananii ka'anii wajjin godaanuu abbaanis haatinis ilminis wal duukaa akkasii amananii walumaan achi godaananii dubbiin ajiibni akkana dubbiin ajaa'ibaa
kuni in argamnee je akhrajahu al-waahidi duba dubbiin ajiibuma maasha Allahu seenaan Abaabakriidhaa kun kutaa sadaffaati seenaa Abaabakrii kutaa sadaffaa kanarraa gorsa argattaniitu wadeetin abdii qaba inshaallah hanga kutaa afuraffaatiin walitti deebinutti nagayaan naaf tura warreen chaanala kanaaf haaraya taatan subscribe godhaa viidiyoo kana immoo like share comment illee nuuf godhaa isiniin jenna egaa kabajamtootaa fi daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kan guyyaa har'aa hanga guyyaa dhufu walitti deebinu nagayaan nuuf tura isiniin jenna jechuudha.